Haleellaa Hamaas sanbata Israa'el irratti rookeetii karaa lafootiin baneen walqabatee dilbata guyyaa guutuu Israa'el iddoowwan garaagaraatiin waraanni geggeeffamaa ture. Kanaanis Israa'el keessatti namoonni 900 ol yoo ajjeefaman, haleellaan haaloo Israa'el Gaazaa keessatti raawwatameen immoo yoo xinnaate namoonni 560 ajjeefamanii jiru. Dhiigni isaanis dhangala'eera. Guduunfaa waraanaa kanaa maal yoo jennee ilaallu, waraanni Israa'el fi Gaazaa jidduutti eegalee waraana hamaa dhaloota tokko keessatti mudatee hin beeknedha. Waraanni kun eegalee sa'aatii 24 keessatti namoonni 100 lakkaa'aman dhumaniiru. Hanga ammaatitti Israa'eliin namoonni 250, Gaazaa immoo nama 230 ta'an du'aniiru. Haleellaa Hamaas eegaleen waraanni hamaa fi yeroo dheeraa fudhatu kun ka'uu kan danda'e dubartoonni fi daa'imman dabalatee lammiileen Israa'el hedduu garee Hamaasiin uggaramanii jiru. Waraanni hammallee itti fufee jiru kun yeroo ta'u, warri Israa'el jiraattonni Gaazaa haleellaa hamaa mudachuu maluu akka danda'u akka baqatan akeekkachiisaniiru. Lammiileen Israa'el hidhattoota Hamaasiin butaman maal irratti argamu? Muummichi ministeeraa Israa'el qaamolee namoota nagaan butaman irratti miidhaa qabsiisan irratti haaloo ni baana jedhaniiru. Kabajamtoota fi hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM akkam jirtu, nageenyi keenya qilleensa irra bololi'ee isin haa dhaqqabu jenna. Sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeesse ani Taaddasa Lammaa Urgaati. Nu waliin tura. Sagantaan akka kun isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan nu maddii dhaabbadhaa isiniin jirra. Bakka jirtanitti irra deebuudhaan nageenyi isin haa qaqqabu jechaa gara oduu ammaatitti isin dabra. Waliin tura. Illa kana warra karoorsee harki isaanii ni dhunganna jedhan Ayatollah Ali Khamenei. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei himannaa haleellaa Hamaas eegaleen duuba jirti jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii warra haleellicha eegalan galateeffataniiru. Reuters hiika ibsa Ayatollah keessatti fudhatama bulchiinsa warra Zaayooniis irratti warra haleellaa kana karoorseef harka isaanii dhunganna jedhan maxxansan. Iraan hammas maallaqaan leenjii meeshaalee waraanaan akka deeggartu ni beekna jedhan. Waraana dhiiga dhangalaasee kan lubbuu Araboota hedduu galaafate waraana addunyaa jijjiire yommuu bara 1973 onkoloolessa keessa geggeeffame. Sanbata darbe onkoloolessa 7 2023 wayita rokkeettiin Hamaas Gaazarraa gara Israa'elitti akka bokkaa roobu waraanni kun waggaa 50 keessatti. Ammas warri Israa'elii fi Filisxeem waraana hamaa keessa jiru. Guyyaatti lubbuun namoota hangana hin jedhamne darbaa jiru. Waggoota kurnan hedduu keessatti kun kan ta'e hin beekamu. Dabalataanis dhaqaa waraanni waggaa 50 dura yommuu maal fakkaata? Dhimmoonni ijoo fi Filisxeemii fi Israa'elitti walitti buusu maalinni? Haleellaan gareen hidhattoota Filisxeemii Hamaas sanbata darbe gaafa onkoloolessa 7 2023 Israa'el irratti raawwatame akka ulfaatu iskeelii fi jeequmsa isaanii yoo ilaalame kan kana duraatiin baay'ee adda. Haleellaa akka akeekkachiisaa yookiin mallattoon tokkollee maaliif tasa mudachuu dadhabe? Garuu qoccolliin waggoota kurnan hedduu fi Israa'el fi Filisxeemii jidduu jiru maaliif fide? Hammas waan haleellaa kana raawwateef sababoota hedduu heeruun ni danda'ama jedhu. Daangaa Gaazaa fi amma to'annee jiran Israa'eloonni. Waraanni Israa'el fi daangaa keessa guyyoota sanbata irraa kaasee loltoota Hamaas qabamee ture deebii to'achuuf beeksisaniiru. Dubbii himaan raayyaa ittisa Israa'el IDF Piir Admiral Daaniel Hagariin guyyaa darbetti lolli kan seene hamaatu ture jedhan. Itti dabaluunis injiinaroonni naannoo dallaa barbadaa'etti injiinaroonni naannocha qulleessaa jiru jedhan. Milishoonni Hamaas dallaa daangaa Gaazaa fi Israa'el irra ture bakkeewwan hedduudhaan cabsanii seenuudhaan haleellaa kan eegalan sanbata darbe ture. Gama biraatiin waraanni Israa'el fi reeffoonni loltoota Hamaas hanga ammaatitti waraana geggeeffame 1,500 Gaazaa fi Israa'el keessatti argaman jedhaman. Akkuma Israa'el hojiin lammiilee ishii Gaazaa keessatti jiru baasuudhaaf sagantaa xumuree jiretti. Israa'el daangaa Gaazaa hidhattoonni Hamaas gaafa sanbata haleellaatti raawwatame cuftee jirti. Waraanni Israa'el jiraattonni Gaazaa hulaa Misroonni to'atanii irratti taasifamuudhaan akka ajaja dabarsanis hamma garuu cuftee jirti. Gama biraatiin Embaasiin Taanzaaniyaan kan Israa'el keessatti argamu
bakka buutee barattoota lama dhabanii jiru. Barattoonni kunneen Israa'el kana keessatti garee Hamaasiin haleellaa irratti raawwatame keessatti bakka buuteen isaanii kan dhabame. Ambaasaadar Alex Kulu kan BBCtti akka himanitti waajjirri isaanii lammiilee Taanzaaniyaa gara 350 ta'aniif Israa'el keessatti argamanii waliin quunnamtii gochaa jira. Lammiileen biyyattii kanneen kana keessatti irra caalaan isaanii barattoota. Kibba Israa'el bakka haleellaan kun itti raawwatame keessatti barattoonni lamaan kun bakka buuteen isaanii kan dhabame. Barattoonni lamaan kunneenis qorannoo agrii biizines shaakalaa irratti kan argamanidha. Lammiin isaaniitti nagaan ta'uu isaanii akka deebifnee isaan argannu ni amanna jedhanii jiru. Haleellaan tasa Hamaas sanbata darbee Israa'el irratti raawwatame booda gama Israa'elitiin namoonni 900 ta'an lubbuu yoo darban haleellaa deebii Israa'eliin raawwatteen jirtu immoo Gaazaan lammiilee Filisxeem 690 ajjeesaniiru. Israa'el garee hidhattoota Hamaas irratti humna guddaa akka fayyadamtu ministeerri muummee biyyattii Benjaamin Netanyahu beeksisaniiru. Ministeerri ittisaa Israa'el nyaata boba'aa fi elektirika bishaanii addaan kutuudhaan Gaazaan guutumaan guututti akka marfamtu ajajaniiru. Kutaan waraanaa Hamaas Israa'el haleellaa qilleensaa akeekachiisaa malee yeroo raawwattu lammiilee Israa'el butamte kana ni ajjeesna jechuun doorsisaa jiru. Maatiin namoota Hamaasiin butamanii odeeffannoo barbaadaa jiru. Ameerikaan meeshaalee waraanaa galaanaa fi qilleensaa irratti erguudhaan deeggarsa agarsiisaa jirti. Biyyoonni lixaa tokko tokkos Israa'el deeggaruudhaan maqaa ibsaa alaabaa biyyattii mul'isuu agarsiisanii turanii. Niiwuork fi Landan keessatti Filisxeem deeggaruudhaan namoonni hedduu daandii irratti bahanii jiru. Lolli Hamaasii fi Israa'el jidduutti guyyaa arfaffaaf itti fufee jira. Israa'el garee hidhattoota Hamaas irratti humna guddaa akka fayyadamtu himteerti. Gama lameeninuu hamma yoonaa namoonni 1,500 ol du'aniiru. Kuni kanaan ta'ee jiru dureewwan biyyoota akka UK, Faransaay, Jarmanii fi Ameerikaan dhimma walitti bu'insa Israa'el irratti Gaazaa irratti mari'achaa jiru. Chaansilariin Jarman Olaf Scholz gata isaanii UK, Faransaay fi Ameerikaa waliin wixata galgala dhimma walitti bu'insa Israa'el irratti mari'achuu akka eegalan dubbataniiru. Akkasumas Scholz walgahii waloo miseensota kaabinee isaanii waliin Hamburg keessatti hin taa'in dura pireezidantii Faransaay Emmanuel Macron waliin ibsa miidiyaaleef kennan irratti dubbatanii turanii. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun haleellaan haaloo Hamaas irratti raawwatamu reefu jalqabame jedhan. Muummichi ministeeraa Netanyahuun haleellaa cimaa fi lafuma isaan irratti Hamaas irratti raawwatamuuf tarkaanfiin deebii ta'uu biyyuma isaan irratti fudhatama jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Akka Ajaans Press gabaasetti Netanyahuun qondaaltota kibba Israa'el daawwatanitti wayita dubbatanitti wanti Hamaas mudatu cimaa fi suukaneessadha jedhan. Itti dabaluudhaan Netanyahuun kun jalqaba qofaadha. Hundi keenya isin wajjiniin jirra. Humna guddaadhaan isin ni injifanna jedhanii jiru. Ergaa Hamaas guyyaa sanbata Israa'el keessatti haleellaa eegalee kaasee Israa'el keessatti namoonni 700 ol hanga ammaatitti ajjeeffamanii jiru. Kunis odeeffannoo garaagaraatiin walqixa ta'uu hin danda'u. Erga Israa'el haleellaa haaloo milishoota Filisxeem irratti Gaazaa keessatti fudhachuu eegalte booda immoo yoo xinnaate namoonni 560 ajjeefamanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM qophiin keenya har'aa kan ba'aa jiddu galeessaa Israa'el fi Hamaas jidduutti lola hamaa geggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffanne asuma irratti goolamnee jirra. Sagantaa biraatiin amma ol arginutti nagaa isiniin jechaa sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuudhaan akkasumas yoo toora teelegiraamii, waatsaappii fi feesbuukidhaan fi yuutuubii keenya irratti koomentii gochuudhaan nu quunnamuu ni dandeessu. Waan waliin turtaniif nagaan isinii dhaamna. Nagaan tura.